Kamiyyuu maal beekuu qaba dura tiyoorii isaatiin beekannoo hubannoo isaa beekuu qaba. Eegii hubannoo isaa beekee booda gara kamitti gara piraktikaaliitti deema. Isaa argannasuma keessatti agarsiisnee ittiin qaqqabatanii yookiin tuttuqanii ittiin hin leenji'u. As keessatti argachuu kan hin dandeenye immoo dirqama argachuu qabu kan jennu kan itti amannu yoo jiraate industirii wajjin kominikeeshinii walii galtee mallatteessine waliin maal goona leenjisna yookiin itti agarsiisna jechuudha malee callisnee meeshaa dhabneerraa yookiin meeshaa argachuu hin dandeenye kan bira darbu hin jiru jechuudha akka dipaartimentii kanaatti. Ergamni akka biyyaatti baratu. Leenjitoonni ogummaa barataa jiran kana fedhii isaaniitiin filatanii waan galmaaniif yeroo leenjii isaanii xumuran ogummichaan hawaasa tajaajiluuf qophii ta'uu dubbatan. Dipaartimentii kana wanti filadhee fi caalmatti gara naannoo baadiyyaatti faayoo ilaallee amma sadarkaa adda amma xiqqoo liibilii kanarraa eegaltee gara digirii maastarsiitti gaafa deemtu gara instaaleeshinii gurguddootti deemta. Baadiyyaa keenya irratti hanqina humna ibsaa garagaraa jiraata. Akkasuma magaalaa keessattis instaaleeshiniin istaandardii kan eeggatiin wantoonni garagaraa kan mul'atu jira. Anis isuma isaan bu'uura godhadhee dipaartimentii kanatti makamee waan ittiin baradhee hawaasa koonan tajaajila waan jedhuuf gosa kana filadhee jecha. Akka baratattis haa ta'u akka barsiisattis naannoo kun naannoo magaalaatti baay'inaan industiriiwwan garagaraatu keessatti argama. Industiriiwwanis irra deddeebiidhaan dhufanii mana barumsachaa sin dubbisu barattoota keessatti baratanii akka carraa hojii uumuudhaaf yeroo baay'ee irra deddeebi'ee akka dubbatu nan arga. Nutis akka barattootatti yoo xumurree bifa gurmiittis haa ta'u mootummaa keessattis haa ta'u miti mootummaa keessatti ogummaa ittiin barannu kanaan cimnee akka hawaasa tajaajilu. Dipaartimentii kana tokkoffaa ogummaa isaan jaaladha. Waan natti toluuf baay'ee natti tola waan ta'eef kanaaf filadhe. Kanaafuu hojii tokko ittiin uummadhee hojjechuufis waan hin